Chaayinaan liqii doolaarii biliyoona 60 Afrikaadhaa kennuudha murteessuu beeksiste hojjaa duraa darbe kana. Pireezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping hooggantoota Afrikaa yaa'ii Beejingitti godhame irratti argamanii haasaa yeroo godhanitti biliyoona 60 kana malee dabalataan bifa qarqaarsa adda addaatiin doolaarii biliyoona 15 liqii dhala malee akkasumas immoo fandii addaa guddina Afrikaa Chaayinaatiif an oolus qarqaarsa dabalataa baasuudhaa murteessuu ishii himaniiru. karaa biraatiin qaamonni Chaayinaan kana hundaan gootu faayidaa ishiitiif malee Afrikaadhaa yaaddetii miti jedhanis baay'eedha. Xi Jinping garuu Chaayinaan ardii Afrikaa dippiloomaasii liqiidhaan hidhuutiin qabaatee jirti jechuudhaan warra biyya isaanii qeequuf deebii waan fakkaatus haasaa isaanii keessatti dhageechisaniiru. Biyyoota Afrikaa hiyyeeyyii fi guddachaa jiran amma tokko ta'anii liqiin Chaayinaan dhala malee kenniteef silaa dhuma bara 2018tti deebi'uu qaban ni haqamaafi. Ajandaa keenya Afrikaatti fe'uudhaa wanni goonu tokko hin jiru qarqaarsa kenninu wajjiniinis gama siyaasatiin bu'aan buufachuudhaa itti seenne hin jiru jechuudhaan kan dubbatan pireezidaanti Xiin biyyoota Afrikaatii qarqaarsa oggaa goonus dhimmoota keessoo an biyyoota sanii ammataa isaanii ta'e keessa gonkumaa harkaan galfannu jechuudhaan haasaa isaanii keessatti dubbataniiru. Karaa biraatiin hooggantoota Afrikaa yaa'ii Siinoo Afrikaa ambalanaa irratti haasaa godhan keessaa pireezidaantiin Afrikaa kibbaa amma xiyyeeffannoon jireenya lammiiwwan ardii Afrikaa fooyyessuu irratti jechuudhaan dubbatan. In the values that it promotes, in the manner that it operates, and in the impact that it has on African countries, FOCAC refutes the view that a new colonialism. Ergaan inni dabarsus ta'e akkaataan itti hojii isaa geggeessu akkasumas bu'aan inni biyyoota Afrikaa irratti argamsiisaa jiru oolaallee kookaan sirni gabroomsaan haaraan Afrikaa fudhatee yaada jedhu yaada warri karaarraa akka gorru barbaadan dhageechisan ni fashaleessa. Pireezidaanti Xiinis gama isaaniitiin hojiiwwan biyyoota Afrikaa guddisuudhaa hojjetaman kana keessatti lammiiwwan biyyoota kanaa waan ijaan arguudhaa fi dhugaa bahuudhaa fi deemantu hojjetamaa jira jechuudhaan dubbatan. Chaayinaan hojii gama impoortii yookaanis meeshaa Afrikaa irraa gara biyya ofiitti galchuuf jiru babal'isti. Dhaabilee faayinaansii Afrikaa jajjabeessuu irrattis deeggarsa ni gooti. Haa ta'u malee namoonnis ta'e qaamonni qarqaarsa fi liqii Chaayinaan harka bal'istee Afrikaadhaa kennitu kana ija shakkiitiin ilaalan baay'eedha. San keessaa artiistiin Keeniyaa Maayikel Sooyin tokko. I basically started addressing issues that revolved around what the intentions of China towards Africa were. Artiistiin kun liqii biyyoonni Afrikaa Chaayinaarraa argatan fuuldura Afrikaatiin toluu waan jedhu bifa aartiitiin egzibishinii irratti agarsiise. People don't get up in the morning and just decide to be philanthropic and dish out your money, because there's something that Namoonni ganam warri baaka'anii har'aa qabee naman qarqaaraa jedhanii maallaqa ofii gadi guuranii kennuutti hin seenan. Waan barbaadan wanni ta'e hoo jiraate qofa san godhan. Wayitu jiraa jechuudha. Liqiidhaan maallaqa kana hunda sitti kennan. Boru ati kaffaluu hoo dadhabdee maal gochuuf deemanii wanni jedhu gaafidha. Dhumarrattis qorannoon yuunivarsiitii as magaalaa Waashingtan DC'tti argamu John Hopkinsitti hojjetame bara 2000 qabee amma 2017tti waggoota 7 keessatti jechuudha. Chaayinaan doolaarii biliyoona 100 fi biliyoona 40 biyyoota Afrikaatii liqeesteetti jedha. Ani Tigisti Gammeetii nagahan.